tisio tasila adim fruto bata tira akate tisio tasila fruto bata tira akate tisio tasila ilmano rotti chaya jodde ho akate tisio tasila anba suti ya jodde ho akate tisio tasila ko mandir ho ya jodde ho akate tisio tasila ayya pase boya jodde ho akate tisio tasila ko mandir ho ya jodde ho akate tisio tasila ayya pase boya jodde ho akate tisio tasila ko mandir ho ya jodde ho akate tisio tasila ayya pase boya jodde ho akate tisio tasila ko Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota JMN egaa har'a ardaa jilaatti kan argamnu sirni egaa wal harkaa fuudhinsa alangee sirni gadaa tuulamaa gaggeeffamaati kan jiru nus bariidhaan kan hordofuudhaan dura duuba sagantaa kana eegnee isin ga'uudhaaf ardaa jilaa dhakaa koraatti kan argamnu egaa tuulamni sadan ardaa jilaa kanatti wal ga'ee sirna isaa gaggeeffachaati kan jiru sirnoonni kun hoggaa tokko dura lallaba caffee tumaatirraa kaasee odaa nabeetirraa kaasee hanga har'aatitti waan odaa nabeetti waraabbate galee hawaasa isaa gosa isaa barsiisuudhaan egaa har'a sirna wal harkaa fuudhinsa alangeetti kan jiru egaa nus sirna kana hordofnee dura duuba isaa eegnee isin ga'uudhaaf ardaa jilaa dhakaa koraatti kan nuti argamnu hanga dhumaatti nu waliin tura kan isin jedhu ani Rabbirraa Leenjisaati gama ogummaa kaameraatiin Boggaalaa Habtaamuu nu waliin jira dabalataanis Abdii Malaakuu nu waliin jira hanga dhumaatti nu waliin ta'a jecha egaa dudduuba kiyyatti kan argitan qeerroon tuulama sadeenii asitti wal ga'ee sirnoota garaagaraatiin sagantaa kana akkaataa seera fi duudhaa isaa eeggateen adeemsisuudhaaf asitti kan isaan argamu egaa sirnoonni kun akkamittiin gaggeeffamaa dargaggoonni sirnoota kanarratti akkamittiin kan isaan hirmaatanii sirnoota kanarratti dargaggeessa egaa dhiichisoota fi taphoota adda addaatiin kan isaan sirna kana gaggeessanii egaa nus sirna kana hordofuudhaan achitti kan nuti argamnu egaa tokkoon dargaggeessaa kun miira akkamiitiin kan isaan qabanii egaa sirna kana akkamittiin kan isaan gaggeessanii gaheen dargaggootaa hoo akkaataa gulantaa sirna gadaa isaaniitiin maal fakkaata kan jedhu isaa waliin turtii kan goonu ta'a egaa dargaggoota kana dhiichisaanii kan nuti jalqabnu dhiichisni sirna gadaa kanarratti dhiichifamu dargaggeessi dhiichisu maalidha kan jedhu isaa waliin turtii goona hanga dhumaatti nu waliin baga sirna gadaa kana nagaan geessan tole baga nagaa waliin geenye hayyee tuulamni sadan egaa har'a ardaa jilaa dhakaa koraatti wal ga'uudha sirna isaa gaggeeffachaati kan jiru mee akka dargaggeessatti sirna kana akkamitti ilaaltu maqaa keetii fi iddoo irraa dhufte irraa dhufte tole maqaan kun Nagaasan jedhama iddoon irraa dhufe magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furiiti tuulamni jila qaba tuulamni sadeen daajii bachoo fi jeellee sirna wal harkaa fuudhinsa alangee meelbarraa gara gadaa muudanaatti kan dabarsu ta'a. Sirni kunis immoo sirna dhalootatti darbu sirni gadaa sirna dimokiraasii sirna bulchiinsa dimokiraasii waan ta'eef sirni kun dhaloota itti fufuu qaban jedha. Hayyee galatoom. Tole galatoomas.
Hayyee maqaa keessanii fi iddoo irraa dhuftan. Alamaayyoo Abarraa jedhama magaalaa Sabbata irraa hin dhufu. Mee tuulama sadan keessaa kamiyyatu? Maal jette? Tuulama sadan keessaa daachi moo gocho moo warra jilleeti? Warra jilleeti. Warra jilleeti? Mee egaa tuulamni sadan kora qaba har'a koratti jira. Sirna guddaa qaba wal harkaa fuudhinsa alangeetti jira gammachuu akkamitti dhaga'ame? Baay'een gammade dhugaa dubbachuuf taanaan akka Oromootti gaafa laaltu Oromoon naannoo kana buqqa'ee ture Finfinneedha handhuura Finfinnee keessa jira guyyaa har'aa yoo uumaan kun oduun citiin hanga ammaatti ture as deebi'uudhaaf gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Maaliin godhamta kanaa ol sirni kun babal'atee akka lafa qabatuuf uummanni Oromoo illee sirna kanatti akka buluuf? Nuti akka Oromootti iddoo kana baay'ee miidhagsuu danda'utu nurra jiraata. Iddoo kana abbootiin keenya qabanii har'a nu eeganii har'a waan argine kana ijoollee keenya irratti illee dabarsuu danda'utu nurra jiraata. Misoomsuu qabna iddoo kanas baay'ee misoomsa. Mee yeroo sirni kun gaggeeffamu dhiichisoota garaagaraatiin gaggeeffama. Mee dhiichisoota yeroo sirna gadaa gaggeeffaman keessaa akka dargaggeessatti dhiichisoo tokkorraa nu jedhi. Maaloo tasara gaafatte waan ta'eef waan masitti dhufe waan gadaa itti darbu hoggaa saddeetii bar gadaa si dhorkuu dandeessi. hin dorgitu itti dhufna. Ayyaayya galatooma. Kadin fuutuu bal'aatiif dira akka teetiis yoo taasila. Kadin fuutuu kaadir dira ayoom taasila. Mudaateetiif yoo taasila. Amuunaaf naa yaalammi abbaa Oromoo san cimsaa. Ashabtuu dhashtafiidhaaf haalumaa saba keenya ibsaa.